نعمة بودا وامتني غارم سيف وكيسا بريدا وامتني أجيس بريدا ببدا بكي بريدو خير تتنودا إني فارف مادا وانجت هندا عادل وجينسا هندت بريدا نهجتي سجينو تاو فايدا نغري جماعة دمت برا بودا كم بدا عجب سناتي غمدا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور channel عائشة وروتو بكم نغرتني في ياكسني وروني سلامتا ديوسو دنديني ساشما هركفوني أكم جرتو نغا كيسني سنين جرا ودا كيسنو نغيني ربي سنبرا جراتو أولا فالنبي كينا الصلوات وسلم لكتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي بركاسني فاقلو بكم جرتني صلوات وسلم لكتنا هذا فيديو تكسني كواكم برتمي turtiin keessan wajjinaa ta'uu dhugaa viidiyoo tarii keessatti hedduun na gammachiiftanii laayikiin keessan koomentiin keessan wanti hunduu baay'ee natti tolee jira. amma sabiskiraayib laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. gara dalagaa keenyaatti dabarra na faana tura. obboleettii viidiyoo har'aa keessatti meeshaa as baasee isinitti agarsiisne meeshaa kan argitan dalaga barratti ta'a. zayitii akkasuma waan itti dalagdan qopheeffattanii matbashaa keessa yeroo qopheeffattanii yookiin distii keessan jechuudha zayitii fayyadamtanii jechuudha. anza zayituuna fayyadamee zayitii kamuu fayyadamuu dandeettanii wanta isin bira argamu waan jaalattan irraa fayyadamuu dandeettanii wanti isin dhorkutu akkasiin jiru jechuudha. garuu zayituunni waan nyaata mi'eessituuf baay'ee gaariidha jechuudha. shunkurtii xixiqqeessee karattafee shunkurtii karattafee sanni qollaa jechuudha qollaa jira. yoo barbaadan maashinaan daattanii jechuudha xiqqoo siitti qadaadanii dhiiftanii shunkurtii sanii jidduu keessatti timaatimii affeeltanii jechuudha. timaatimii lama affeeleetiin jira. akka timaatimiin kun yeroo karattafuun hin dhifneef akkasuma yeroo nyaata san dalagu keessatti nyaata san keessa gadi bullaa'uu barbaadeefi kanaaf affeelee yeroo affeelan nyaatallee mi'aan isaallee ni dabala jechuudha. timaatimii affeelaatii fayyadamaa yeroo nyaata dalagdanii. kunu timaatimiin bifa kanaan bilchaataa jira. amma gara shunkurtii keenyaa sanitti yoo deebinu kunu shunkurtiin gadi laaftee baay'ee gadduu ta'e jechuudha. bifa jijjiirattee jirti. timaatimii affeelee irraa quncisee karattafee san fidee itti dabalaa jechuudha. kunoo bifa kanaan timaatimii fi shunkurtii wal fudhachiistanii fiddanii maajuun timaatimii itti dabaltanii jechuudha. salsaa maankaan tokko isin ga'a haga jaalattan jechuudha. yoo baay'isuullee baattanii haguma jaallattanitti gootan jechuudha. kunoo isa kana xiqqootti dabalee waan naanqateefi kana fakkaataa. kunoo bifa jijjiiratee diimatee jira gaddu'ee jira suugoon jechuudha. shunkurtiin baay'ee du'ee jira. xiqqoo siitti qadaadanii dhiiftanii jechuudha. kunoo kana fakkaata. qimamii itti dabaltanii jechuudha. qimamii isin itti dabaltanis qonda barbaree akkasuma irdii fi kuzbaraa jechuudha. kuzbaraa kana dimbilaan dhadhanii na fakkaate afaan biyya keenyaati. dimbilaala daakkamachuu kiyya. amma lukkuu teessan dhiqxanii bareechistanii qopheessitanii jirtanii fiddanii lukkuu itti dabaltanii jechuudha. lukkuu gimaasha dalagee baay'isuu waan hin barbaanneef jechuudha. nyaata xiqqaa dalagee
Kunoo kana fakkaataa lukkuun bifa jijjiirrattee jirti. Jidduu keessatti itti qadaadanii dhiiftanii jechuudha akka isin sirriitti suugoo kanaan wal fudhattuuf. Kunoo bifa kanaan itti qadaadanii dhiiftanii kana fakkaataa. Kunoo maashaallah garagalchitanii ilaaltan jechuudha. Fiddanii bishaan irraa buuftanii jechuudha. Bishaan itti qicanii bishaan laffaa jechuudha, qorraa osoo hin taane. Haga bishaan fuula isaa isinii dhoksu jechuudha. Ittuma qicanii maaliif dafee fixata waan ta'eef. Amma kaa wanti dalaguu hinnu ataraadha jechuudha. Ataraa jiidhaadha, bazaaliyaadha akka afaan arabaa biyyaan jiruutitti. Bishaan isaa keessaa jissitanii jechuudha. Bishaan isaa guutumaan guutuu keessaa jissitanii bishaan isaa yoo waliin fayyadaman baay'ee das naman jedhu. Bishaan waliin bitame san jechuudha. Inni bishaan wajjin bitama. Haala kanaan keessaa jissitanii fixxanii dursitanii xiqqoo buqiftanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa bishaan keessaa jigee jira. Bishaan kana hin fayyadamtanii jechuudha akka keessaa jissitan kana. Ataraa kana fiddanii burcuqqoodhaan caccabsitanii jechuudha. Hunda isaatuun caccabsitanii wanni isin hambistanii jiru jechuudha. Ani ataraa kana isaan akka duudaa kana namni tokko tokko duudaas dalagaa garuu fedhuma kiyyarraa caccabse hedduu mi'aa jechuudha. Bishaan irra buustanii akka inni hiikkatu gootanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa lukkuun asii bilchaatee jira. Qimamiin ol fudhatee akkasuma shunkurtiin wanta hundaa timaatimaa asitti bilchaatee jira. Fiddanii asitti dabaltanii jechuudha ataraa caccabsitan sanii. Haala kanaan itti dabaltanii jechuudha. Yabbataa dafee yabbataa jechuudha. Isin yoo namni isin qopheessitaniif sun baay'ee ta'e ataraa xaasaa kana lamas dalaguu dandeettanii jechuudha. Kana fakkaataa kunoo bifa kanaan takattakee jira. Barbaadan kubzii nyaachuu dandeettanii, buddeena nyaachuu dandeettanii, hedduu mi'aa jechuudha. Qullubbiidha akka maankaa tokkotti gootanii soogidallee itti gootanii jechuudha. Egaa akka qullubbiin dhumarra wanti nyaata godhuu filadhuu fi ni mi'eessiti jechuudha. Dhumarratti mi'eessiti xaamiin isiin badu jechuudha. Bishaan itti dabaltanii jechuudha. Laalaa akka inni bishaan isin jalaa fixanne. Kunoo yoo maankaadhaan ol fuudhanii ilaalan qaamni isaa akkana jira jechuudha. Yoo kanarra haphisuu barbaadan bishaanumatti dabaltanii jechuudha. Kunoo akkana jira maashaallah. Dhumarratti kaa kuzbara karattaftanii itti gootanii jechuudha. Kuzbara yaabulee isaanii ciccirtanii itti gootanii jechuudha. Kunoo innilleen kana karattafee raafe kana
yeroo kusbaraatti gootan baay'ee biddaran tursiisina yooma san jala cufaatii itti qadaada jechuudha. Maaliif kusbaraan kun akka danfee keessatti hin gurraachanne jechuudha. Akkuma bulee ta'ee nyaata kana keessaa bareedee taa'u jechuudha. Akkuma isatti gootanii jala cufaa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa nama jala cufee jira. Jala cufeetti qadaadee gama nyaata isaatitti deemneeti isin agarsiisaa jechuudha isaan irratti. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan dhiyeessee jira. Qammasee isinitti agarsiisa. Maashaallah heddummaa jechuudha. Isinis akka dalaggattanii isinitti tolu abdii qaba. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Turtii gaarii.